yeroo kanatti dhimma ijoo nama hundaa gaaffii keessa galchaa jiru. Innis maalidha? Dhiirri fi shamarran kaayyoo isaan irratti hundaa'uudhaan jaalala gosa ja'a wal jaalatu. Ja'anis akka armaan gadii kanatti isiniif qabadhee jira. Haga dhumatti na hordofaa isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu? Hordoftoonni YouTube kan taata hunda keessaniif nageenyaaf jaalalli hararri waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Warreen channel kana haaraa taatan subscribe gochuun maatiin of ta'an isiniin jedha. Warreen immoo duraan maatii kiyya taatanii jirtan like share gochuudhaan ni jabeessaa isiniin jedha. Kanaaf jajjabinni keessanii yaadni keessan akkasumas share gochuu keessan na bira dhaabachuun keessan anas na fayyada. Akka gara hunduratti illee cimee hojjedhu na taasisa waan ta'eef jechuudha. Tole kanneen ja'an keessaa tokkoffaa irratti kan jiru jaalala hinaaffadha. Jaalalli kun kallattiidhumaan hinaaffaa irraa kan maddu ta'ee namoota wal jaalatan lamaan jaalala fakkeessanii gargar baasuudhaaf kan itti fayyadamanidha jechuudha. Gosti jaalala kana yeroo ammaa namoota gulantaa tokko tokko irratti wal dorgomaa jiraniif akka meeshaa lolaatti tajaajila jira jechuudha. Wal jaalattoota gargar baasuudhaan haga wal maraachuu fi boqonnaa wal dhoowwutti kan deemudha. Kanaaf jaalalli kun jaalala hinaaffaa sila ta'eef nama gargar baasuudhaaf kan deemudha waan ta'eef kuni wanta godhamuu hin qabnedha jechuudha. Inni lammaffaan immoo jaalala faayidaa jechuudha. Kunis asirratti isiniif galanatti fakkaata. Jaalalli kun immoo dhiira tokko yookiin immoo durbi tokko faayidaa addaa argachuudhaaf kan wal jaalatanidha jechuudha. Jaalalli kun hundee hin qabu. Sababiin isaas dhiirri yookiin durbi sun bu'aa mataa isaanii argachuuf malee wal jaalatanii miti kan walitti fiigaa kan jiranii yookiin faayidaa sana argatanii yookiin immoo faayidaa sana dhabaniis haal duree tokko malee wal dhiisuu jechuudha. Maaliif kan deemaniif faayidaadha waan ta'eef faayidaa sana gaafa argatan yookiin immoo yoo dhaban gaaffii tokko yookiin immoo haal duree tokkoon wal dhiisanii deemu jechuudha. Okay, sadaffaan immoo jaalala halaalaa jechuudha. Jaalalli kun kan hundaa'e haala battala sana uumamu irratti wabeeffateeti. Yookiin namoonni wal jaalatan kunneen sababa hojiif wal jaalatu yoo ta'e salphumatti jaalala keessatti kufuu danda'u. Isaan kun ulaagaa jaalalaa guutanii osoo hin taane yeroo baay'ee qaamaan waan wal bira oolanii fi wal jaalatan jechuudha. Maaliif kun waan wal bira turaniif yeroodhaaf waan wal biratti dabarsaniif sababa hojii isaaniitiif waan wal jaalataniif jechuudha. Gabaabumatti haala yeroo sana to'achuuf wal jaalatu jechuudha. Jaalalli kunis jaalala hundee hin qabnedha. Sababiin isaas haalli walitti isaan fide sun yoo jijjiirame salphumatti wal raafachuu danda'u. Fakkeenyaaf jaalala yuunivarsiitii fudhachuu dandeessu jechuudha. Jaalala yuunivarsiitii akkuma beektanii yeroo achi keessa jiranitti wal jaalatu garuu gaafa achi keessa ba'an hundumtuu gara hiriyootaatii fi gara maatii gara iddoo garaagaraatti dachaa waan ta'eef sana booda hin jiru jechuudha. Hammuma dallaa sana keessa yookiin immoo gibbii sana keessa jiranitti malee jechuudha. Tole inni arfaffaan jaalala yeroo. Jaalalli kun dabbaramuu irraa baraaramuudha. Dabbaramuu irraa baraaramuuf nama fayyada. Kana jechuun dhiirri tokko jaalallee dhugaa fageenya irraa qabaate yoo ishee obsuu dadhabe yeroodhaaf durba bira jaalatee kan jaalallee isaa dhugaa ittiin eeggatu. Fakkeenya dhiirota jaalallee biyyoota alaatii qaban kana fudhachuu dandeessu jechuudha baramaadha waan ta'eef. Kanaaf jaalalli kunillee sirrii miti jechuudha. Maaliif namni tokko erga nama jaalateetii nama biraa bakka buufatee haga nama fageenya irraa dhufu sun isa bira dhufutti nama biraa bakka buufachuudha hin qabu jechuudha.
maalifi namni sun ofiisaatiin nama lama qabatee taa'uu hin qabu. Tokko jaalallee fageenya irraa qaba tokko asii qaba dhumarratti lamaan kun akkamaa ta'an kunis sirrii miti jechuudha. Inni shanaffaan jaalala kaayyoo. Inni kun jaalala hundarraa isa addadha jechuudha. Jaalala kaayyoo inni shanaffaan jechuudha. Kun gosa jaalalaa keessaa kan kaayyoo guddaadhaaf hundaa'edha. Dhiirri tokko shamarra tokko fuudhuuf erga murteessee booda kan jaalatudha. Jaalalli waan hundumaaniyyuu guutuu waan ta'eef salphumatti hin diigamu. Haga danda'ametti gufuu fi rakkoo kamiyyuu darbuuf tattaafata. Sababa addaatiin danqamee yoo otoo hin milkaa'in hafes godaannisa ta'ee nama keessatti hafa. Maaliif namni kuni kan jaalatu kaayeffatee jechuudha. Fuudhuudhaaf erga qophaa'e erga oofamansiise wanna isa barbaachisu erga guuttate booda ergatti qophaa'ee namni kun jaalalaaf of qopheesse booda yoo hin milkaa'in illee hafe godaannisa ta'e keessa namatti hafaa jechuudha. Tole. Isa ja'affaa jaalala bakka bu'insaa. Jaalalli kun kan hundaa'u dhiira tokko shamarra dhugaadhaan jaalatu gaafatee isheen garuu yoo isa didde dubara biraa bakka ishii buufachuudhaaf kan jaalatu jechuudha. Jaalalli kun jalqaba akka jaalala yerootti hundaa'us turtii booda garuu gara jaalala kaayyoo qabeetti jijjiiramuu danda'a. Kanaaf namni kuni dura jaalallee yeroo sireen jaalatu yoo dhabe garuu nama sana hirraafachuudhaaf yoo namni sun isaaf jechuu didde garuu nama sana bakka buufachuudhaaf kan biraa jaalachuu danda'a. Bakka buusuuf yookiin hirraafachuuf danda'a. Garuu dhumarratti jaalalli kuni gara jaalala dhugaatti jijjiirame namni kun jaalala dhugaa yookiin immoo jaalala kaayyoo qabeessa jaalala bareedaa waliin jiraachuu danda'u jechuudha. Innaa kanaaf asirratti qabxiiwwan 6 kaawwaman akka armaan olii kanatti isiniif qopheessitan jira. Irraanii barattu jedhee abdiin qaba. Jaalala akkamii akka wal jaalachaa jirrus namni kun kaayyoo akkamii akka qabus inni nu jaalatu maaliif nutoo maaliif akka jaalan baay'ee irraa hubachuu dandeenya jedhee abdiin qaba. Tole dhaamsi kiyya gabaabumatti jaalachuu ta'ee jaalatamuu gaariidha. Garuu jaalala akkamii jaalachaa jirra kan jedhuuf jaalalli akkamii jaalatamaa jira kan jedhuuf sirriitti adda baafachuu qabdu. Maaliif yoo jettan namoonni yeroo baay'ee jaalallee isaanii duraanii qabatanii boo'aa yeroo oolan argina. Sababbiin isaas jaalala gosa akkamii akka jaalachaa jiranii fi jaalatamaa jiran adda baafachuu dhabuu irraan kan ka'e yeroo tokko shamarran keenya dhiira jaalala hin beekne harkatti kufanii yeroo miidhaman arginaa jechuudha. Akkasuma dhiira dhugaadhaan isaan jaalatanillee shakkii irra kan ka'e bakka isarras gigatanii yookiin kufanii arginaa jechuudha. Maaliif nama sana dhugaan jaalata garuu isaan shakkaniitu isarra gargar ba'u jechuudha osoo hin beekin jechuudha. Ati garuu nama fakkeenyaaf 99% namoonni 99 yoo sin jaaladha sin jedhan achi keessaa dhugaan kan sin jaalatan muraasa. Maaliif namoonni kun hundi na jaalata jennee murteessuu hin dandeenyu. Namoota kana keessa kan nu jaalatan kan dhugaan nutti dhiyaatan yookiin immoo kan jaalala dhugaa nuuf qaban muraasa isaaniiti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni kan itti toleef inni kan faayidaaf inni kan itti toleef inni kan immoo faayidaa addaa inni kan fedhii foonii isaa irratti ubbaafachuuf inni kan yeroo sirriitti dabarfachuuf jaalata. Kana adda baafachuun sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Yoo qorattee ilaalte waan baay'ee arguu dandeessa. Achi keessa dhugaadhaan gaa'ela si waliin godhachuuf kan si barbaadu muraasa. Kanaaf gaabbii fi eegen duuba oolti jedhamti Oromoon. Kanaaf booda gaabburraa jalqabuma nama akkamii jaalachaa jirra
jaalala akkamiiti nama akkamii hojii fullaana nuti jaalala akkamii nama jaalachaa jirra namni jaalala akkamii nuuf qaba isa jedhu jalqabaa adda baafannee beekuu qabna akkuma Oromoon jedheyyuu gaabbii fi eegin duuba walti akkuma jedha sana osoo gaabbii keessa hin galin dura wanta gochaa jirru sana adda baafannee beekuu qabna jaalala akkamiillee akka jaalachaa jiru namni illee jaalala akkamii akka nu jaalachaa jiru kana hunda isaa jalqaba irratti adda baafannee gara jaalalaatti seenee gaariidhaan dhaamsa kooti inna mata dureen kiyyaarra kan fakkaatu ni jaalatu jedhee sabdiin hin qaba yoo jaalattan laayik gochuudhaan na jabeessa isiniin jechuu barbaada sinan jaaladha sinan kabaja lafa jirtanitti jaalaliif nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha ciao bye bye